meka minda ganare jalala jolumma wali barre kaja wali na Kulu chukani dia jalali jalalu maqatan tayda obsenta ugarana dame شي ترى كيت سلام يا العسلام وكيت من وتاتنا شلبان وقعد كاغا ورشوق يداود كاغا من ويكبر في علي قد إسينا مولول تجر تسير إسي تاتي لكي أفارنان كيتو دركامتنا فوت نمنيكي نكامبيتو هدو دا جيشادا فدو كان نوتي فيديو جيشادا rakkoon jiru nu bira jira waan ta'eef rakkoo kennaa gaafa isaan fuulaan viidiyoo dalagan viidiyoo bareedaa viidiyoo gorsa qabu viidiyoo barumsa qabu isaan fuulaan yoo hojjetan nuti daawwannuuf kanaaf isaanis maal ta'anii dirqamaan hudduu isaanii nutti mul'isuuf dirqama gaafa jaalalli jiru wal waraabdan gaafa rakkoon jidduu keessanitti uumame wal jalaa gadi hin dhiisinaa jechuun barbaada. Shama arka fuune kabajamtoota fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaaree sinaa dhaqqabu deebi'ee dhufee jira. Arras viidiyoo ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufe viidiyoolee kiyya keessatti yeroo hedduu kolfaa qoosaa taphataa akkasumas wantoota barbaachisoo ta'an bifa gorsaatiin akkasumas isiniif dabarsaa ture. Ammas bifuma kanaan itti fufna maatii keenya ta'uu hin dagatina viidiyoolee ani isin biraan gahu laayik gochuu hin irraanfatina. Egaa viidiyoolee kiyya har'aa takka takkaan wajjin laalaa yaada kiyyas xiinxala garagaraa irratti isiniif kennaatiin deema. Isinis koomantii naaf gochuu hin irraanfatina. Yoo dandeessan viidiyoolee kiyya sheer gochuudhaan chaanaalli kun bakka rafee bakka ciise akka dammaqu naaf godha. Gara fuulduraatti qophiilee mimmiidhagoo hedduu nama gammachiisan akkasumas qophiilee adda addaa waa'ee biyyaas waa'ee saba keenyaa wantoota barbaachisaa ta'an aadaa irratti akkasumas siyaasa irratti wantoota garagaraa wajjin xiinxallaati wajjin akkasumatti guddachaa deemna. Mee viidiyoo kiyya har'aa isa jalqabaattiin isin dabarsa. Viidiyoo kana dhaggeeffannee deebineeti wanta tokko tokko wajjin jenna. Mee gara viidiyoottiin isin dabarsa. kaja wali na manne sambale tajida borafanne meka minda ganare jalala jolumma wali barre kaja wali na manne sambale tajida borafanne meka minda ganare jalala jolumma wali barre. Viidiyoon kun viidiyoo jaalalaati. Baadiyaa keessa naannoo magariisaa deemanii jaalallee lamaan bashannana ajaa'ibaa wajjin bashannanaati jiru. Garuu asirratti wanni beekamuu qabu tokko maa'inni viidiyoon akkanaa yeroo wal jaalalli jiru yeroo gammachuu waliif qaban yeroo jaalala isaanii waliin qoodatan viidiyoon akkanaa waraabama. Garuu viidiyoon kun yeroo jaalala waliif qabanitti gadi lakkifamu. Viidiyoo akkanaa kana dho'isaniiti kaawwatanii gaafa rakkoon namoota lamaan san jidduutti uumame viidiyoo san gadi lakkisu. Sababni innis isii malee jiraachuun fedhu yookaan isiin isa malee jiraachuun feetu wanni viidiyoo akkanaa kana wal jalaa gadi lakkisaniif gaafa nageenni jiru gaafa jaalalli jidduu walii jiru viidiyoolee garagaraa wajjin waraabamanii gaafa rakkoon namoota lamaan san jidduutti uumame viidiyoo san sooshaal miidiyaa irratti gadi dhiisu. Kana jechuun jireenya nama sanii keessatti yeroo hedduu akka namichi sun jeeqamaa yookaan nama biraa wajjin jaalala amanamaa jaalala kabajaa qabu hin qabaan viidiyoolee akkasiisan wal jalaa gadi lakkisu. Egaa nama amananii wajjin jiraachuun nama rakkisa. Yeroo viidiyoolee akkanaa wajjin viidiyoo jaalalaa viidiyoo dhoksaadhaa kan gaafa jaalalli jiru yeroo dhuunfatti badhee adda ta'anii wal waraaban gaafa rakkoon wayii jidduu walitti uumame viidiyoo san fuudhanii sooshaal miidiyaa irratti wal jalaa gadi dhiisu. Kun rakkoo guddaadha. Keessattuu wanni akkanaa kun nama keenya irratti heddummaata. Sababni isaas gaafa wajjin jiraatanii gaafa addaan ba'uun eegalame akkanumatti akkuma tasaatti callisaniituma nagaatti jedhanii nagaum walitti dhaamaniiti addaan deemu. Kanaaf wajjin dubbatanii waliin haasanii rakkoo akkanaatiif siin addaan ba'aa jira dhiifama naaf godhi yeroo gaarii wajjin qabaanne ka gara fuulduraatti ammoo asiifis carraa gaarii hawwa anis akkasuma carraa gaarii naaf hawwi jedhanii addaan ba'uun hin jiru. Sababa kana ta'eef egaa viidiyoolee akkanaa dhoksaadhaa fuudhanii wal jalaa gadi dhiisan. Mee waa'ee kanarratti isinis wanta jettan koomantii
irratti naaf kaaya viidiyoo gaafa jaalalli jiru wal waraabdan gaafa rakkoon jidduu keessanitti uumame wal jalaa gadi hin dhiisinaa jechuun barbaada. Mee viidiyoo itti aanutti dabarra. Viidiyoon itti aanu viidiyoo ajaa'ibaati. Ammas laalleeti wajji deebina. Akka walii daalatu muunalee maara dhahee asheetatu jaalota kuurutti faaniitiya jaalalli jaalaaluma haatan ta'e daabaree asheetatu jaalota kuurutti faaniitiya. Jaalala keetirra fuudhadhamee obseen taa'u garaa dadhabee qonna laadhiiraa kameessi dhabee qonna laadhiiraa kameessi dhabee. واتك بلادو لما غيسا مرنو دباتو وان بليسا نجالة خواتو دقماني نجيبتو اللي بين نقياني. Akkuma argitan miidiyaarraa namoonni keessattuu shamarran yeroo viidiyoo garagaraa waraaban fuula isaanii hangana hundallee fuula isaanii mul'isuun fedhan. Akkuma argitan miidiyaarratti teessuma isaanii duuba isaanii kana sochoosanii nutti mul'isu. Maaliif barbaachiseedha inni kun? Nutis warri dhiiraa ilaalchi keenya ijji keenya gama hudduu isaaniiti gara teessuma isaanii san irraa wanta jenna jechaadha. Viidiyoolee hedduu TikTok fi bakka garagaraatitti waraabamanii gadi lakkifaman yoo gara duubaa kana xiqqoo furdina wayii qabaatte yookaan foon tirfii qabaatte viidiyoon sun hedduu daawwatama hedduu laalama. Amma viidiyoo sadiin wal duraa duubaan isinitti agarsiise sun yeroo isin fuulaan dhuftee viidiyoo haasaa wayii gootu nama 100 yookaan nama 300 400 500 qofatu daawwata. Viidiyoowwan amma isin hudduu nutti agarsiiftu kanarratti nama 100 wayii akkasitu daawwataaf. Maaliif kuni ta'e? Sila rakkoon hudduun qabu maa innidha. Amma akkuma argaa jirtan kun amma intalli tun takkuma uffata kanaanis kaayattee fuula ofii mul'iftu. Fuula ofii dho'isiteeti hudduu qofa nutti sochoofti. Asirrattis ammas ka dhufaa jirtu kun viidiyoo kanas yoo argitan isima jechaadha intaluma kana hudduuma mul'isti. Hudduun sunuu hudduu seeraatii miti beer laal keessatti waa guurteeti fakkaata. Innuma sunuu ilaalcha guddaa qaba gaafa hudduudhaan dhufan asirratti isaan intaluma takka jechaadha. Keessattuu ijoolleen warri muslimaa fuula ofii dho'ifatanii hudduu qofaan socho'an. Shari'aan fuula dho'ifadhaa hudduu dhiiratti mul'isaa jedhu hin jira ani naaf hin galle. Tunis Somaaleedha. Harma guddaa qabdi yeroo hedduu viidiyoo dalayduu irratti isiin harma mul'ifti harma guddaa waan qabduuf amma rooba keessa dhaatti akka itti lafa dho'itu jechaadha. So rakkoon cimaan jira rakkoon jiru kun nu warra dhiiraa irra rakkoon jiramoo warruma shamarraniitti rakkoo qaba. Yoo nuti hudduu isaanii hin laalle isaanis hudduu nutti gadi hin dhiisan jechaadha. Kanaaf nuti uf qusachuu qaba hudduu isaanii laalurra. Yoo hudduu isaanii nuti hin laalin isaanis hudduu waraabanii nutti gadi hin dhiisan jechaadha. Gaafa isaan fuulaan viidiyoo dalagan viidiyoo bareedaa viidiyoo gorsa qabu viidiyoo barumsa qabu isaan fuulaan yoo hojjetan nuti hin daawwannuuf. Kanaaf isaanis maal ta'anii dirqamaan hudduu isaanii nutti mul'isuuf dirqamanii jechaadha. Sinii galee kanaaf nullee maal gochuu qabna viidiyoo yeroo isaan fuulaan gadi ba'anii haasaa adda addaa gorsa garagaraa barumsa garagaraa akkasumas namuu dandeettii addaa qaban garaagarummaa garaagaraa akkuma fuulli keenya addaa dandeettiin keenyas garaagaraa. Kanaaf irra haa binnu gabaa isaanii gaafa isaan fuula isaanii tolfatanii naamusaan haasaa godhan gabaa isaanii san irraa haa binnu. Wanta nuti san irraa bituu dinneef isaan namni keenya kan bitu hudduudha jechaadha. Hudduu kana nutti fidu jechaadha. So rakkoon jiru nu bira jira waan ta'eef rakkoo keenyaa sirreeffannu. Mee viidiyoo dhumaa takka isin garsiiseeti addaan baana har'aaf viidiyoo tana akka ajaa'ibaatti naaf daawwadhaame. Viidiyoo kanarratti aruustota lamaanii nama dura taa'anii nyaata nyaachuutti jiru gurshuudhaaf afaan kaa'uudhaaf yaalii godha. Isiin ammoo loltee jirti siiriyeesii taate lakki afaan nan keettu dirqamatti na fuute kanaafuu akka waan jaalalli jiru afaan na kaa'uuf hin deeminidha fakkaatti dubbiin. Namni hedduun ajaa'ibeeti viidiyoo kana ija keessa laalutti jira. Egaa viidiyoon kii har'aa isa kana fakkaata. Viidiyoolee gaggabaabaa hedduu namatti tolanidha.
egaa Somaaltittiinis osoo buxxuulutti jirtu osoo dannasitti jirtu mucucaattee lafa dhooyte. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaataa yeroo biraa viidiyoo biraatii walitti deebina horaa bulaa deebana. Bye bye.